Nagaafi tolli araara jaalalli waaqayyoo haalaa fi kallattii gola naannoo mandaraa jirtanitti isiniif haa ta'u. Jaalatamtoota kabajamtoota ijoollee waaqayyoo qomoo filatamoo dhiiga Kiristoos Yesuusiin bitamtan dhiiga walichaan eegamtanii maamiltoota fuula miidiyaa hawaasaa taatan maraaf baga gammaddan baga gammanne galata guddisee faarfachaa gocha keessa dinqisiisaa hundumaa nan hima. Macaafa faarfannaa boqonnaa 27. Konfiraansii afuuraa guddaa qophaa'e. Maarree konfiraansii kanarratti wangeelli mootummaa waaqayyoo ni lallabama. Dhukkubsattootaaf ni kadhatama. Namoota afuura hamaan rakkataniif eegumsi ni ta'a. Guutummaan afuura qulqulluu ni kadhatama. Tajaajiltoonni guyyaa kana nu tajaajilan ergamaa waaqtolaa, Paastar Masarat, Paastar Lolaa Raajii Habdii, Faarfataa Bilisummaa, Faarfataa Daanii, Faarfataa Baacaa, faarfataa gammachiisu yoo ta'an bakki sagantaan itti qophaa'e zuumii laayif. Baga gammaddan baga gammanne. Maarree isinis saganticha hirmaachuuf manuma keessan teessanii bakkuma jiraatanii Aayid 92-1557-86-28 jechuudhaan akkasuma koodiin isaa 91-46-24 fayyadamuun hirmaattuu eebba kanaa ta'aa isiniin jenna. Guyyaa sagantichaa Ogost 2021 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sanbata dilbata galgala sa'aatii 2 hanga sa'aatii 5 turaa kan ta'u. Maarree hiriyoota keessan qabadhaa dhimma waaqayyo jidduu hanaafaa galu jettan qabadhaatii argama. Bakkumatti jirtutti mootiin ulfina mana kee seenaa jira. Gaaffiin bara dheeraa deebii ni argata. Odeeffannoo dabalataa karaa waayisaappiin duwwaa 921-2954 jechuudhaan odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessu.
Nagaa fi tolli araara jaalalli waaqayyoo haalaa fi kallattii gola naannoo mandaraa jirtanitti isiniif haa ta'u. Jaalatamtoota kabajamtoota ijoollee waaqayyoo qomoo filatamoo dhiiga Kiristoos Yesuusiin bitamtan dhiiga oolchaa.